Hashama harka fuunee daawwattoonni yuutuubii gaaddisa simsaddiin gubbattii nu eeggachaa turtan yeroodhaaf isinirraa bannee ture. Har'ammoo aadaa Harargee kan dhiiraa qabannee isin dhiyaannee jirra. Nu waliin tura. Ayyeegaa sagantaa yuutuubii gaaddisa simsaddiin irratti sagantaa sadiitu jira. Aartii, aadaa fi maal isiniif haa gaafannu jira. Sagantaa kana keessaa arraan tanaan sagantaa aadaa qabnaa jechuudha. Aadaa Harargeedha. Kan dhiiraa marxoo jechuudha. Akkamitti akka uffatamuu fi aynaa meeqa akka tahee fi yoom akka uffataman isinii qabannee dhiyaannee jirra. Kanarratti immoo maaliif dubartii taatanii uffata dhiiraa maaliif uffattan jettanii akka nuun humanne if duratti dhiifame isin gaafanna. Maaliif jennaan waan ofirratti hidhuu qabnuuf dirqama ofirratti hiinee isin garsiisuuf deemnaa jechuudha. Sadarkaa kamirrallee kan uffatamu isiniif agarsiisnaa jechuudha. Yookaan immoo bakka hundattuu bakka sagantaa adda addaatti akka uffachuudhaaf tolu isin agarsiisna. Marxoon tun qotee bulaan akkaataa itti uffatu jira. Horsiisee bulaan akkaataa itti uffatu jira. Ani immoo kan dargaggoodhaa akka itti uffatanii isin agarsiisa. Qotee bulaa fi horsiisee bulaa isiitu isin agarsiisa. Nu waliin tura. Gizee turee jechuudha deemtu miila keessan akkanatti addaan bargaafattan. Maaliif waan gizee tarkaanfachuudhaaf isiniif mijaa'uuf jecha jechuudha. Akkasumatti marxoon gizee jedhamtu dura akkanatti dhufti sanboota kunis akkana dhufaa jechuudha. Bitaan jala neeneeti eegas booda mirga as gubbatti deebisnaa jechuudha. Akka wal qixatti ta'uu laallee akka itti tarkaanfachuu dandeenyutti daraafa qaba. Yeroo hedduu namni billaawni akkanatti buqqa'u harka mirgaatiin buqqaa jaanii waan yaadaniif jecha gara galchanii hidhatan. Miti gara mirgaatiin keenyeeti harka bitaatiin akkasitti qabannaa jechuudha. Hogguu buqqaasuu barbaannee harka bitaatiin as qabanneeti harka mirgaatiin akkana luqqafannaa jechuudha. Sirriidha. Hogguu hidhannu jabeessinee hidhannaa. Arrakam kan? Hidhadhaan. Buuntee jirta dhifaan handiraaf nu immoo hedduu bareeda. Galatoomi. Xiyyaa gafaisee qarra bareedisu wala laalu bira. Handiraaf nu dhugaa hedduu bareeda xiyya xixiqqaadha. Sanbooda maaliif akka dhiiraa uffattan jiina? Bareeda. Maaliif akka dhiiraa uffattan jettanii hin qomatina? Dhiifama guddaa isin gaafachaa warri dhiiraa. Miila keenya bargaafannee jechuudha. Akkasitti aadaan Harargeetti uffatamtu. Akkanatti immoo kan dhiiraa qofaa miti kan ulee qabu jira. San kan ulee qabsan akkuma miilaalee deemuudhaaf mancaa fi jirma kana qoy. Faayisii kamiin irraa babbareede. Ismee sadubbiin barata taatee jirti. Nagartuu anfaan bara qoci isaanumaan fakkaadha. Akkanattiin kajallee waxxaree jira jechuudha. Akka deemisaaf illee naa ta'u. Fatmee suuraadhaaf takka. Akka dargaggoo dheeroo biyyaadhaan rifeensa dhiisi bakka. Rifeensaa dhiisi. Qaamni jechuudha. Suuraa akkana qalbiidhaan ablee. Saa. Akkamitti irraa lafa. Bareeddu. Akkasitti jechuudha yoo waan takka dhufellee dhiirti kana luqqaasteetu harka mirgaatiin. Gooti laal. Bitatti mijaa'u akkana fuudhuun jechuudha. Akkana mijaa'u fuudhuudhaaf kun bitaa ta'a. Kun amma akkanatti illee ittillee taphachuudhaaf dhiirti dhalaa wajjin jechuudha. Akkeedutti hiikamaan isin jaa gizee daddaa'isaas taphatu dhiirti teenya miidhaas bargaafattee akka dhiira ogurri jirta akkam. Lakki agarsiisuutiin jira. Amma bara anasitti amma bakka kanatti dhiifama naa godha dhiirateetiin dalagu jira waan ta'eef jecha ulaagaa dargaggoo guutuun hin guutan ati immoo ulaagaa reefu haasoo turte sana hunda guuti. Dargaggoon amma uffattee sanbooda kana qabattee footos tahaati kanattis dhaabbattee tahaati itti taphachuufis miilasii kana bargaafattee dhalaa taphachiisuudhaafis akka mijaa'uuf jechuudha. Sii galtee dubbiin akkasii kuula immoo fayyaqaadha. Dubartoonnis kuula jaaniin dhiirtiinis kuula jechuudha. Kuulli kun akkuma faaya ta'uuf akkuma bakka bareedina ibsaas qabachuudha. Namni goofarii hin qabne
Tiyachuu asirratti. Mooluu akka xiyyaa kanaa jechuudha. Mooluu jenna. Namni mooluun akka xiyyaa hone kana fayyadama. Billaa itti qabachuudhaaf jechuudha. Ulee dhanne Billaa itti qabachuuf hin jeessa. lakkii boo filaa itti qabachuuf. Namni rifeensa hin qabne akka xiyyaa mooluun kuni filaa itti qabachuudhaaf saniif kun fayyada. Ka goofaree qabu goofaree irratti godhata. Ka goofaree qabu sammas faayaafis ni godhata. Uummata nu ilaalu jiruuf garuu uummata nu ilaalu jiruuf mirga ta'uu danda'a. Akkasii miti. An bitatti hin kaayyadu. Tolee daawwatu.